Jechamoota jaalala keessaa muraasa. Jaalalli kallattii maraan sitti dhuftee uumamuu malti. Garuu jaalalli dhugaa kallattiin balbala mana keetii qofaan kan dhufu. Ani jaalallee kee kan jalqabaa akkaan hin ta'in nin beeka. Garuu ammarraa jalqabee hanga xumura lubbuu tiyyaa jaalallee kee dhumaa akkaan ta'u hawwii koo guddaadha. Kanaaf hangaan jiru si waliin jiraachuuf onnee kiyyaaf waada seeneetiin jira. Yeroon sin jaaladha siin jiru si qofa osoo hin taane waan sii fi jaalala kee waliinis walitti hidhatee dhufu mara jechuu kooti. Namaatu yeroo mara jaalalaan kufa malee jaalalli gonkumaa hin. Jaalalli akka daa'imaa malqaa waan taateef yeroo mara of eeggannoon kunuunsuu fi tajaajiluu barbaachisa. Nama jaalatu tokko wayita si maddii jiru hangam akka jaalattuu fi dhimmamtuuf itti himuuf hin orraafatin yookaan hin dhibaawin. Sababnis eega si biraa fagaateen booda hanga dandeessu dhawwaayitee iyyitus si dhaga'uu irra dhimma hin qaban waan ta'eef. Nama tokko yeroo baay'ee deddeebi'anii yaaduun miira jaalala keessaa tokko. Hanga addaan fagaatanii hin agarreetti cimina jaalalaa isin jidduu jiru beekuun baay'ee ulfaataadha. Namni dhugaan jaaladhu isa yeroo nan seequun feene illee na kofalchiisuu danda'anidha. Nama dhugaan jaalatan waliin yeroo ta'an sa'aatiin sakandii taati yoo gargar fagaatan garuu guyyaan tokko waggaa caalaa namatti dheerata. Yeroo baay'ee namni jaalala onnee teetiif sirrii ta'e fuuluma kee dura kan jiru ta'ullee arguun baay'ee ulfaata. Sababnis namoonni sirrii hin taane si dura labbaa galanii agartuu ta'e waan si haguuganiif. Onneen ta'e nama jaalattu irraa gonkumaa akka ugguramtu godhuu hin dandeessu. Garuu jaalalti humnaan si keessatti uumamte haala gaarii fi sirrii ta'een akka guddattuu fi itti fuftu godhuun kan danda'amuuf of amansiisi.